1931 yeroo jalqabaati feerri biyya kanaa yeroo bahu Itoophiyaan Empire jedha era biyya sanaati irratti Itoophiyaan Empire jedha malee Itoophiyaan jedhu Empire Itoophiyaa jedha jechuudha. Haile Sillaaseen Empire ta'uu biyya amma Itoophiyaa jedhaniin tana heera biyya sanaati irratti yeroo sana akkasiin katabe jechuudha. Haga lola qabbanawaatti Itoophiyaan tun Itoophiyaa ka jedhamte yeroo lola qabbanawaa barattoota Oromootii fi barattoonni yuunivarsiitii Empire tanaa keessa jiran warraa isa gaggeessanitti yeroo Haile Sillaasee irratti sirni biyyi kun ittiin bulu sirna duubatamaadha. Addunyaan nu gattee fagaatee nuti ammayyuu Empire jedhamna jedhanii itti fincilanitti yeroo fonqolchi mootummaa garagaraa achitti ta'aa ture sun keessa addunyaa amansiisuudhaaf jecha Empire jedha sun irraa haqan jechuudha. Saniin booda heerri biyya kanaatiyyuu Itoophiyaa jedhee waamuu ka jalqabe saniin booda. Naanna'ee hiikumti Empayeraatu biyyoota sirna bulchiinsa mataa isaanii qabaatan biyyoota sirna bulchiinsa mataa isaanii qabaachaa turan afaan qawweetiin cabsanii biyya takkitti ijaaruudha jedha. Oromiyaan illee achi kee jirti jechuudha. Oromiyaa qofa osoo hin taane sabaaf sablammoonni amma Empayera tana keessa jiran biyya mataa isaanii qabaachaa turan jechuudha. Afaan qawweetiin cabanii Empayera tana jalatti kufan. Sumaalee dabalatee Sumaaleen fakkeenyaaf Sumaalee Moqaadishoo jiru wanni adda godhu hin jiru. Koloniidha kan gargar cabse. Koloniin daangaa gaaf sararee deemu akka bulchiinsa isaaf ta'uutti sarare. Achi keessatti ka Sumaalee tana bakka 3-4tti akkasii caccabsaniitiin sararanii biraa deeman. Koloniitu Sumaalee Empayera tana jala gale. Eertiraa mataa ishee koloniitu akkas godhe. Biyya mataa fakkeenyaaf Eertiraan durirraa kaasee kolonii Xaaliyaanii turte. Lola addunyaa lammaffaadhaan booda Ingilizii harka turte lolichi xumuramee jennaan maandeetiin Haile Sillaaseetti kennanii keessaa ba'an. Haalli ture san. Haile Sillaaseen garuu Empayera tiyya jala jirti Eertiraan jedheeti Empayera tana jalatti haguuge yookaan humnaan dhuunfatee jechuudha. Har'a Eertiraan shaffeessan walabummaa ishee akka gonfattuuf ka gargaare qabxii guddaan kana. Taniin durayyuu kolonii warra adii tura waan taateef. Egaa rakkoon argitee hiika hiree murteeffannaa koloneeffattoonni yeroo sun kaa'anii deeman Empayera tana jalatti Oromoon akka hidhamee bara baraan jiraatuuf shoora guddaa taphate. Dhiibbaa guddoo nurra qabaate jechuudha. Dhiibbaa guddoo nurra qabaate. Shaffeessan akka Eertiraa sana hiree mataa keenyaa murteeffachuu hin dandeenye. Addunyaan illee daftee rakkoo keenya hubachuu hin dandeenye. Qabsoon biyya sana keessatti gaggeeffamu qabsoo gitaati hiika jedhutti kennaa turan jechuudha. Suni hidhaa sana keessa qirqaarii sana keessa akka turruuf gahee guddaa taphate jechuudha. Kanaaf Empayerri tuni yeroo sana ijaaramte. Itoophiyaan amma jirtu tuni Haile Sillaaseen booda Itoophiyaa jedhamti jennee yoo kaafne irra wayyaadha. Naanna'ee Oromoof Empayerri tuni hariiroon isaan qaban hariiroo lolaati. Maaliif yoo naan jette ijaarama Empayera tanaatiin dura Oromoon lolatti ture. Warra Habashaa kana wajjin Oromoon lolatti ture. Qabsoo diddaa kolonii jennee keenyaa jechuudha waan sana. Sanan booda illee Oromoon haga guyyaa har'aa kana lolatti jira. Lolli haga har'aa nuti goonu lola bilisummaati. Qabsoo bilisummaa keenya gonfachuudhaaf gaggeessinuudha.
Kanaaf Oromoon impaayera tana jalatti guyyaan inni jaallatee biyyi kun biyya kiyya natu ijaarrate naaf ijaarramte jedhee jala jiraate abbaan ragaanan qabaa jedhu afitu. Hin jirtu jechuudha. Hin jirtu. Kanaaf Itoophiyaan amma jedhamtuuni Oromoof impaayeraa yaada jedhuun guduufee yoon bira darbee naaf wayyaa